Ira Idris wuutu dhagaa manni kam jirtan? Fayyuma Hamzaa kiyya mirkaan wallah. Alhamdulillah. Maali magaa Hamzaa maali sii jahuun dhagee maal ta'o? Sibiran geenye sittiin dhufaa jiraati naa qophaa'e atis waaqee sirtaa. Atis nama sii mataati qophaa'e yookaan dubbiin sii hamte sirra geenya mudura sibiran dhufne. Namaan na himataa? Wajjin himamtaatis. Masha Allah. Asila namnummaan na himatu argame Masha Allah wallahi. Ni jira wata kan yaadin. Okay, Almas ergitee girti. Almas risiitiin amulista. Ni tara na ergu jirti beektee bilbila irraa qayyaftee ishiinillee sumayyaan beektu bar. Habibti bari maallaqa taraa lama qofaan ergeette bar taraa takka kuma dhibbaa fi wayii taraa takkas kuma dhibbaa fi wayii maalleen kun hundinuu bar maallaquma taraa lama ergame mee kamsi ergite mee tokko na mul'isi. Isiin as gala girti maaliif hin arganne gasti? Kami yaan dhufaarti. Fiidoon kee banaa jira. Okay. Walumaan laallame. Qoy isiin guddisaaya. Okay, qoy ayyaa akkasumatti ETB kuma dhibbaa fi Itoophiyaa kuma dhibbaa fi 20 kuma dhibbaa fi 20 fi kuma 6 fi 40 debit from maal Firaawot badhaasaa maal jechuudha? Firaawoti maqaa namaati? Firaawot Gushu maal jaa maqaan naa dubbisi? Firaawot Gushu jaa maqaa kiristaanaati? Firaawot Gushu adabatu for zennatu tasfaye katama. Okay, aku tak kasih cuma bosan pindah kau ya, aku tak ingin dura busa, ingin dura nabu. Maka Oromo tu jaraknya maka Amara miti maka Oromo tu. Ayo saja sini pada ayo. Aku jadi satu sim berbeda garu amma single aku tak kenal saya. Mesti juga tanah wano berjang kah bila ada. Okay, Hamzah ayah, wala kerja. Okay, Sumeya Gasti Erg. Tak kayo berregistrasi kesundan denyu Gasti Erg sister. Yo gasti sier gadu yo mo tiktok ada bika bata khabiratin koto ayu akana ko la magister gite koy ababa mti koy ana magal tari sasen okay habibti asmana tay mutina qabdat maga khana na dubbi si hada sura bante maga ne nguja Zinash tasfayeti bare ya ham no this at sumeya koy gutak baredu maga khana na dubbi si muti faraka si hada sura bante maga hunenyo Bring kuma di bafi di dama fi kuma ni jafi afurtam ni Itoophiyaa eenyu ragaliya. Zinash tasfayet. Maaltu zinnash ya mee eessatti zinnash ya? Maqaan ishee muslima taate Sumayyaatti jijjiirte malee buukiin ishee zinnash hin jira maal taate. No maqaa gubbaatiin baana ka gubbaa kee nuti ka gubbaa. Abbaan erga siin jedhe namarraan dabarseen akkaawuntiin banannaa sana okay. Namni sun eessa jira? Ela dhaggeeffadhaa jiru ishiin birrii fudhachuu ela wanti sin dhaga'uu qabdani jechuudha yoo dhugaa koo barbaadu ta'e akkasumaan yoo dhugaa koo barbaadu ta'e sittan madabbaa dhaggeeffadhu intalli nama 15,000 irratti birriin harka ga'ee jedhanii naan harka ga'ee biizaa shii gubatee jette taada yoo shii biizaan shii aga fedhe yoo gubate ani akka koo dhabuun qaba amma siniit risiitii maal jettani risiitiin hin jira barbaadameen dhufa kunoo barbaadamee dhufe sinii jira garuu tokko ittanii risiitii lafaa fuudhumoo ishiinoo akka Dunkanne simaaluma dubbii duubatti deebisuu kan taane jechuudha. Koy ogutta kana dhaggeeffadhu sirriitti. Ani ni waan nama kuma koy ogutta ka alamaas koy sumee na dhaggeeffadhu sirriitti. Waan nama kuma 10 kuma 15 kuma 20 waan guyyaa kutee waan abalufaa biraa takkitti sin hangalchu isatti sin amanuu. Tiyyaa akka murteessuu fi tiyyaa dhugaa barbaaduudhaaf ragaan si gaafadha ragaan si gaafadhu qofa naa kan dhahuu dandeessi. Maqaan birrii 120 zinnaash nama jaamurratti erge kuni eenyuudha eessa jira? Natti. Namatu naa hergeen siin jedhe namatu naa dabarse birrii ekkoo innaan biyya rabaa jiru barnuuta awwaalaa namatti kennaneen namni nuu sharafa. Inna biyya simmoo namatu naa dabarseen okay. Barri yeroo mucattiin kun biyya hambaa jirtu awwaalaa namarraan ergannaa. Maqaan ishee immoo akkaawuntii isheetii Zinash tasfayeti maqaan ishee ani immoo akkaawuntii biyyatti illee galee dafeen bananne mattaawaqaan baafanne. Sababa inni islaamummaatti dhufeef gandarraalee keessa dhaggeeffadhu kaa. Keessa waasii abbaa kee fidadhu mattaawaqaa gandaa siif kennuudhaaf naan jedhan abbaan koo immoo dhufee waasiillee mattaawaqaa yeroo dafeen baafanne okay.
namni waasinaa ta'u hin argamne waan ta'eef mataa waqaa ganda dafee hin fudhanne waan ta'eef mataa waqaa malee immoo mana firii baafachuu hin danda'an. Kanaaf namni naa dabarseeraan akkasi. Okay, fayyaa naa ta'e. Gaaffii na si gaafadhe naa deebisi. Namni maallaqa kana si erge kun nama biyya keessa jiru moo nama biyya ormaa jiru? Adda Sumayyaa amboo abbaan maallaqa si erge nama biyya keessa jiru moo nama biyya namaa jirudha? Naa deebisi. Qarshiin kun yeroo 2020 kun yeroo biyya hambaa jirtu natti fakkaata qarshii xiqqaa. Isin gaafanne alamaas isin gaafanne haadha maallaqaa isin gaafanne galatoom. Sumayyaa namni maallaqa kana si erge nama biyya keessa jiru moo nama biyya arabaa jiru? Inni duraanii birriin 120 kan biyya arabaati biyya keessaas illee nama erge jechuudha. Okay, amma abbaan maqaa isaa as gubbaa jiru kun lubbuun ni jira? Abbaan maallaqa 120 bira jiru kun nama lubbuun jiru? Mana baankii ta'e. Okay, abbaan akkaawuntii kana yoo akka carraa dubbiin isa yaamte dhufee ragaa si ba'uu ni danda'a? Lakkoofsa isaa yoon argadhe dhufuu danda'a maaliif hin dhufne ragaa lakkoofsa isaan qabu nama biyya keessaati waan ta'eef. Lakkoofsi inni ittiin qabatee maallaqa itti ergite akka inni sirbu goota sun jiru amma? Lakkoofsa isaan qabu akkamitti maallaqa itti ergite sirbu? Ati iyyuu dabbaa dhageeffadhu maallaqa fudhachuun talli kaanne obar. Habibti ani siin kaatu fi kaadurra jiru bartiyyaaf dubbii qulqulleeffachuuf si gaafachaa jira malee. Naaf dhufee ragaa ni ba'a maal lakkoofsa isa barbaadee argadhee nama biyyaati nama du'e miti amboo keessa jiraata. Okay, fayyaa ta'e hanganamaa sirra barbaade. Hayyee isa yoo akka carraa lubbiin tunu fidde itti dhufna rakkoo miti. Okay, qoyaa goota akka deemee ilaallaa. Birri 120 fi 640 maqaa. Birri 35 fi 50 immoo waraqata risiitii ta'in jiranis. Qoy isatti dhufna qoy dura kana finnee tiree naa qoy goota akka. Maaliif ani waan takka sirrattis cubbuu fi soba takka illee udalaguun barbaadu. Ati maallaqa kamitti ergite eenyurraan ergite namni sun dhufuu ni danda'a ergiteenyaa waan angala muree si gaafadhuudha. Okay? Isin immoo yoon argadde sitti ergamee akkas jedhaman gaafadha. Eenyumaaf waasi sun taalu waan hin gaafadhu anaaf beeka yoo dandeesse waan asi gaafadha qofa naa deebiste. Okay. Birri 120 fi 640 maqaa Faraawot Gaashuuti moo Gooshooti Gaashuutiini Gaashuu Adimaasu or Zinnaabuu Tasfaayee ETB akkasirratti guyyaa maaliiti? Guyyaa maalii keessa? Okay. Seenteenbarii gaafa 7 bara 2024. Okay, thank you. Okay, resiidii isa lammaffaa naa kenni Alamaas kana fudhadhe sirraa. Okay. Shigreellam rakkoo takka qabu tiru. Feekidha moo feekii miti sobamoo dhugaadhaa haadhaa dhufee mormuu danda'a. Anaaf isin murteessuu hin dandeenyu isii waan gaafachuu qabnu qofa gaafannee irraa fudhan. Haaza xariiqul haqqi. Fayyaa ta'e Alamaas risiidii isa lammaffaa naa baasee yoo dandeesse. Birrichi 220 waan ta'eef 220 sirraa fudhadheen jira kabiraan na dabale. Okay, 15,000 salaalee dhamma. Deebisi noo. Okay, kanarra dhiisayye. Okay, ETB 15,000 eenyurratti taasisaa 1000 واللسبت يا ربي الله والده سنبت ولا سنبت اوكي ولا سنبت اما اللي يمرتي زناب متصفايرتي ابا مالك درا يرجي في ابا مالك مرسل ما فايرجي ولا دا سمي تيلا دوبا كان درامتي كانامتي كان نغافتتي نسا درا كوا ولا نرجي سندمتي isa qarshii kumaa fi 20 awwaala yeroo beeruut jirtu ga dabarsitee fi inni kun immoo eega Itoophiyaatti galtee piroosesiin dhumaa jiraati piroosesiin dhumachuutti jira jetteeni kan Itoophiyaa kettoo waraqaa eenyummaa akkaawuntiin baafatiin nama ishii bira jiru kennitee namni sun dabarseefi. Okay, habibti let's go fayyaa ta'e argadde sirraa fudhadhe galatoon. Okay, namoonni as galaan hordofaa jirtan birrii kumaa naa birri mandara kan nin sabada nin kabada birri sama kan na debsi kuma dibba fi didama fi kuma jafi afurtama idau malit na debsi malle kala mafa kuma dibba tokko fi 75 kun inni immoo kuma 35 fi kuma 50 immoo waraqataan jira waan ta'eef galaari keessa galee barbaade sinif ambaasa application. Okay, koy lak isa kan yo qabatte amune birbas anamme suma be kana qofa walti sabachuu fedha kun kuma 15 na qabadda oromo adura kuma dibba fi sibra jiru risiti saatini yo kan sibo dandeena koy alamasti yo gutak kuma 15 idau kuma dibba fi didama kuma dibba fi 35 taha kuma dibba fi 35 okay kuma dibba fi 35
Fuulduratti maaltu jira? 6,000 mee oguta ka deebisi dhiifama? Qoyin qabadhe waa wayiirratti hin qabadhe naa isaa bagaasi. Kuma 120 fi kuma 15 kuma 130. Qoy. No. Qoy oguta. Kuma 135 ta'uu galatti. Isa ko. Qoy. Okay. Immoo waraqataan Qoy gifti. Kaduraa sanaa deebisi oguta kaduraa. Qoy inni isaa baddaa. Kaduraa sanaa deebisi. Qoy kalkuleetiin seenaa qoy oguta. Calculate kunooti. Okay. Khataraa duraa 100 mee kenne? 100 fi 20. Okay. 120 fi 600 fi 600. Dabbal 600 miti 640. 640 dha. 640 dha. Okay. Ayya lubbuu kabiraan na dabali mas ida'u 15 kuma 35 fi 50 immoo risiitii waraqataan jitiin jira application keessa laalaan jira sin jedha application. Kamar salama fana deebisi sister. No, kamar salama fana deebisi. Kuma 15 qofa kun okay. 15 0 03. 15 03. Kuma 15 on. Okay. Qixxeetaha kuma 135 fi kuma 640. Walumaa gala maalinni amma risiitii daraan nu mul'ate. Okay. Birrii kaan risiitii bitadhu mallee. Ayyee waraqatni immoo risiitii kunoo application keessa doskadhee kana lambannee fi kuma 35 fi kuma 50 guyyaa tokkotti kuma 100 darbuu danda'u jennaa warri mana baankii birrii 50 malee guyyaama kuma 50 malee. Okay. Waraqata kunoo application keessa laalaan jiran sin jedhe bar. Okay. Walumaa gala birriin kee beeka. Walumaa gala birriin Kuma 220 fi 20. Ishiin si kaannee. Akka sinaacu fi risiitii kaasuu dandeessu naa mul'isi. Yoon arguu baadhe immoo boruu sinii dhiyeessaan. Appilikeeshinii keessaan kaa'ee akka naala dileetiin taaneef okkee akka. Okay, rakkoo miti sayyee. Maallaqa hanguma harkanarraa adeemnu kaan naa dabali ragaa qabaatte naa dabaltaa. Amma immoo 100 fi 35 fi 600 fi maal sirraa fudhadhe fayyaa ta'e. Sumeyyaan eega maallaqa kanatti ergitee booda maal sin jette wallabdeen keessan maali dharee Sumeyyaan boo? Viizaan haa hojjedhu yennaan viizaan hojjenne tikkeetti sin hojjenne waama takkayyuu natti hin ergine viizaan gubateera jechuu malee meerree kan gubate waraqanni meerree tikkeettiin meerree innaan hin jiru jette sagalee qofaa na dhageessiste kanuma. Okay, achi booda maal goote? Waraqata yookittiin viizaa isa kutte sana naa hergi tikkeetti naa hergi jaaniin argaa yookiin birrii koo naa deebisiin jedheen. Indi gubateera edda immoo viizaan gubate jettee viizaadhuma gubate sana na agarsiisi yoo feekiillee ta'een jedhani sadeen gadda feekiin atti ergitedhanii afaan na lawwaxanii yoo feekiillee ta'ee haa ta'u mee ijumaan na agarsiisi waraqatuma jennaan hin jiru naan jette waraqata natti ergu diddee jechuudha achumaan birrii koo naa deebisiin jedheen jette birrii. Okay, thank you. An kharabbiin na shaayidaa kharabbiin ragaa na ta'uu kan hin qabriitii gatti dhabuu birriin maqaa zinnaash maaliitiin maqaa kiristaanummaa keessa gaafa jirtu Sumayyaa Tasfaayee qabaa akka turte irratti birriin anamma arge birrii Itoophiyaa 130 fi 640 akkasina fakkaata hanga ammaatti wannaan arge harragaatti ba'uu danda'u isa kanaadha. Okay, Sumayyaan maal inni itti seenuu hiwwaa akka inni jettan? Sagalee jiraat. Okay, san booda maaltu ta'e 135 fi 640. Okay, achi booda ni himatti. Himannaan kan kamiin golaba menatti. 600 akkasin jedhiin ka birrii 220 kun ragaa laaleen jira sitti ergaami sagaleen shitoo jira yoo waa akka intalli waa akka ne bara. It's okay. Ani isaan amma gitti jaan argee fi isa yoon qabrii sinarra bira nagaa fatuun baana. Hamma anas gubbatti naaf mannu waliin agarre 135 fi 640. Isa kaan rasiitiin agarsiisi 230 ittiin si guutaa rakkoon qabu. Garuu kaan amma arge 135. Jira barinnis kun danda'a baras keessaa ba'ee appilikeeshinii keessa galee. Sumayyaa dabbal yeroo tokko dhiifamuun irraa taa'ame Sumayyaa gadi buufeeti akkuma ammaa sunti baasii iskiriish godheetii deebisee. Baas. Qophiidha rakkoon qabu akkasittiin guutee dubbadha malee amma har'a itti nagaa fatu 135. Amma malee rakkoon qabu siifa. Thank you. Gabboo fudhadhuu kottuu silkii kee keessa hiraamti? Yaa appilikeeshinii keessa naala dhokatee siif jedhe barbaadaan jira waan. Mootummaan naqee taa'ee bishaan dhugii barbaade. Agarsiisa qoy. Thank you akkas haala ta'e fayyaa ta'e maaliif akka dubbannoo ta'e eenyumarraa maqaa badii hin qabu. Anamma Sumayyaa yoo godhe birrii hanga kana irratti godhe. Sumayyaa viidiyoo qoy beekaa kani barbaadeetiin qoy barbaadeetiin. Ayyee shimata qullaa yoo hin jiraanne.
kayitu natu dabarsaati. Tole isi kan isaanii kan amma siir kan isa kaantiin koo sibira jira biti nat dabarsaati. Okay. birriin kuma waan gootu Sumayyaa kutaka na dhageessa waan gootu yoo risiidii kan kee guutuu baasuu hin dandeenye sagalee Sumayyaa Tasfaayee birriin kee humni 200 fi hanganii naggalee gatu itti naafani. Takka ammoo kuma 200 kee guutuu agarsiisi. Dhaggeeffadhu hundumtuu cufameera. Ela dhaggeeffadhu. Ayyee. Ela hundumtuu cufameera. Nama kanatti waan baagatuudhaan waan hundi isaa cufameera. Ani mottaaseera yoo ishiin eerpoortii dirree xiyyaaraa kana deebitee haate boodan qarshii gashaa moobaayil baankingii fayyadamaa isayyuu taa'ee isiin gashaa jedhee itti meera jechuudha. Gashii waliigallee irraa bareedduu kiyya kan hin barbaanne baran kanaa miti isaan asiin yoo dhageesseet sumeetiyya. Ittiin aansuudhaan immoo wanti si rakkisu maaltu jira? Torbee kana osoo hin taane torbee itti aansu keessatti bitiire. Sumayyaa. Oi kaasa birrii gargaa raazii zinaa sadimmoo. Harkaan isaan ga'urra ati dirree xiyyaaraa tartee gara xiyyaaratti yoo tarte qofa kanan dabarsuu fi qabu jechuudha. Lalbaataan tokko beektaa duubatti nama deebisalla. Waan akkasiin uumamaa tokko jechuudha. Innaamoo ati yoomitti qophooftuudha yaanii wanti korratti dabarsi kayitu natu dabarsaati. Amma argine bara argine akkauntii sira darbu argine irra bara. Sumayyaa dhagaye. Sumayyaa akkauntii sira darbu ilaallee irra argine irra beektaa. Ishiin birrii immoo tikkeetti isa waraqataa immoo barbaadee nan fidaa galaaris keessa jiraan siniin jedhe bar. Bakka qaba. Okay wanta qolee agalu Sumayyaa akkas taanaan carraa lama si kanna. Ani har'a bitti na gaafatu akkaan sin jetti kuma 135 fi kuma 6 Oye kutaka. Ya Rabbi khiyya faramin nademta. Yeroo takka carraa kan sirri no boddo adatiya. Birri kuma 135 fi kuma 6 fi 40 Sumayyaa Tasfaayetti akka seenee an dabbala. Mana murtii Rabbittis mana murtii mootummaattis ragaan siiba tokko. Kuma 220 kanaan gatteeffammoo kuma 220 ta'uu isaa ragaadhaan akkuma kanaatti nan mul'isi lama. Yoo akka carraa risiitiin sun si mul'achuun sitti ulfaate sagaleen Sumayyaa Tasfaayee birriin kan kee humni 220 naanna ga'eera siin jettu yoo siin harka jiraate sagalee san qofatti naabani. Kanaa alaa isin dadhabsiisin. Yoo akkas godhuu hin dandeenye immoo carraa lachuu yoo godhuu hin dandeenye. Ani kuma 135 Sumayyaa Tasfaayee irraa akka waan ati qabduutiin dubbii itti oofa. Okay. Eeyyuu በጣም አሪፍ ነው። የረከኛ ከመይተን badhaasa inni duuba baree. Dabbar Sumayyaa amma faayamne malee sirrii jetteen. Eegaa. Gaaraalii keessa seeniiti akkuma ammaa sunitti barbaaditi ati immoo yoo jarjarsitu muddamaa jirti waan ta'eef muddamin waa takka yeroo balloo qabna hanga galgala boruutti haasuu dandeenya osoo addaan hin baane rakkoo takka qabu jarjarin suuta jiitii ragaa kee baafadhu. Jedhiti keessa seeniiti silki nama waan baay'ee waan qabatuu fi barbaaditi waasaaf malee geeffamaa sunitti. Okay akkas ayyee. Amma kuma 220 si galcha jechuudha. Okay amma kuma 220 naa baastaa amma sagalee isii kana galee yoo naa baastaa yoo hin dandeenye immoo kuma 130 irratti sii qabeetiin itti fufaa jechuudhaan kanuma galatoom. Okay haasawa inni sirraan dhumne waan si gaafachuu barbaadu sirraan dhumne waan ta'eef hangaati ragaa san fiddu si'ee namoo ragaa kana guyyaa olii fiddaa haasawa itti fufna amma naa deebisi gaafii kana. Sumayyaan boo. Sagalee barbaadan jira maal taate? Okay hayyana baasi haa. Ayan Abbas. Ya Rabbi mul'isif. Ya Rabbi mul'isif. Mul'ata. Biritti nyaata muudhaaqee birrii amanteetti. Ni mul'ata inshallah. Garuu micoon beektaa micoon akkuma takka hirrifattis nama akkasitti deemachuun ijoollee miti suuta sidoo irraa godheetu jira. Amin jaanii jala kana yaa Rabbi mul'isi jedhu. Beita, assalamu alaikum jirtu jira kenna. Waalaikum salaami hanga nama keenyaa kan nagaa. Hayya beita namni gargariin
Haalaatu himanna wallaaluuti naqa safaa dhabuu jira beek addunyaa tana Haa keessa. tana nama jii wallahi. Tana nama jii. Akkaataa itti dubbatu beekuu dhabuu akkaataa itti himatu haquma isaa sanuu seeltee haala sanitti irraa mul'ata sumayyaa bakka hedduutti dhageeffadheetiin jira. Manoota nama hedduu keessatti illee dhageeffadhe. Waan santu irraa mul'ata haqa dhabu jirti isiin. Silaa guutuu haqa isii kana namni irraa buqqaasee bareeda namni akka dubbachuu danda'a. Dabbar bilbila gadi ba'ee barbaadaa jiru. Okkee gadi ba'eetiin barbaadadhee deebi'aa. Haqni immoo dhugaan immoo kanuma nama hartuuni namuma ija jabeessadha beektee ani immoo ija laafettiidha miskiina waan ta'eef haqa koo rabbisni baasa ol keessaa gadi ba'een barbaadadhee dhufa ni jira immoo galaar koo keessa okkee kanuma. Okay Intallis immoo hin kaanne. Isa isinillee ittiin jarjariinaati gadi buhiitii bilbila keessaa Baaba dhufatu sinee Hojii haramni illee na biratti waan ta'eef ennaan na galchaa jedhe immoo na galchuun didiin haramni illee na waan ta'eef. Dabbaal baazawwee dalagaanillee baay'ee biizidha. Haramni wallahi na waamaa jirti har'asi jammar keechummaa qabnaan yalla na galchaa dhugaan Okay. Ayee bu'iif dhufatu Waasaaf fidannaa ergi. Fayyaa ta'e. Badhaasaa nama kana ni beektaa? Maqaan isaa guutuu natti himi. Hayroo girta waan ta'eef tariiqaa lafarratti illee bahuu dandeessaa? Dabbaala kiyya namni kun gurbaan kun gurbaa keenya ilma keenya Bayaan Abdu Jaliili TikTok kanarratti duraan nashiidaa baasaa miidiyaa oduu faallee waan takka ni himaa gaafa Jawaarachi dhaqee biyya isaanii takka dhaqees kaameraa qabatee Jawaar fa'aa viidiyoo waraabaa. Bayaan Abdu Jaliil dhalataa isaati harar galite moo baay'inni eessa dhalate? Ni beektaa bakka isaa? Goroban matee tana warra baatana I think karaa awwadaa kana na fakkaata akka yaadutti ganda isaa akka sirriitti hin beeku garuu hargee baay'ee. Ergiteenyaa moo tarii? Adda na baasa. Ergiteenyaa obboleessa kiyya ergiteenyaa warra awwadaa. Obboleessa kee moo? Sifinni firaa? Firaa sifinni? Bakka kaanii jiraame walitti gaa afran qaluu mana fakkaata fira ta'uun ollee karaa sadii. Aboo gosa keessa deemsiin hin jenne ani maraata obboleessa keeti moo keetii miti? Obboleessa kiyya kaa inni obboleessa kiyyaa miti jechuudha kamitti. Waan akka gaafatu wanti kun karaa biraan nu geessa hayi. No, in public. Amma dubbiin guddoo namnummaan bira jirtuu jaarsaa kana malee isaa miti dhiisinurraa intala kushaashaa. Dura beeytaa dabbaan wanni hin jee beeytaa. Dhagee dabbaan siif miti. No, obboleessa keeti moo obboleessa keeti miti? Obboleessa kiyyaa miti waan isaan obboleessa kiyya. Garuu gubbaan obboleessa kiyya akketti obboleessa kiyyaatu jira obboleessa kala dabbaan dhagee siif hima. No, akka biraan alaqa isin gadi dhiifama maqaatii kee dhagahuun barbaadu. Mee qoy viidiyoo sifa. Bayi viidiyoo barbaade rakkoo saraan qabu waan. Akka nama kan yeroo keessa Manjuruutti nama kana ni beektaa miti dhalataa isaatiin sin jeen kan deebisi. Dhaabbanni mee fuula duroon dhaabbanni walitti haasofna dabban. Koota iyya sigiree lamsiin Hawaasa kana duratti ragaa nama nudha beektaa. Ooyi. Afaatti wanni guddaa ragaa nama nudha. Daddaf. Wallaahi billaahi namnummaan badii qabu yoo jiraate isa kana. Dayyuusa jaartiin isaa maallaqa nyaattee tuma kanuma ciiseetuma maallaqa jaartiin isaa hattee fidee hojii nyaatu. Dilee jaartiin isaa namni asirra olii gaxoofee oloofee zip maqaan illee nu nyaate kun. Hoyyoltichi. Abbaan fete natti haala abbaan fete disaa naqaat dubbadha wallahi dantaa namata kan qabu. Dabbaala maniin jiraami? Maqaan isaa guutuu eenyu nama kana? Maqaan isaa parsanaalee akkasitti akka gaariitti hin beeku asumarratti miidiyaa kanarra beeka. Maqaan isaa Bayaan Abdul Jaliil jedhama. Nashiidaa dhaqanii babaasa duraanii. Brother dhalataa isaati answer in the question ምናምን አይደለም gaafii deebii dhalataa isaati. Warra awwadai amma asirra waliin siman gurbaa kana wanne tokko. Koy gutak kaye atun na rabado. Joleen awwadai namni nama kana beektan takka kana barreessaa hawii raatan asgala. Joleen awwadai gurbaa kana namni beektan ganda keenya takka ammoo fira kee horgetan gaafii isin gaafachuu fedha. Dudduuba nama kanaatiin baruu barbaadu waan ta'eef joleen awwadai yoo asgala jiraatan namni nama kanatti walii dhiyeenya dhiigummaa kafirummaa takkimmoo kasaayibummaa takkimmoo kalafummaa yoo walii qabaatan Isun dia awwadai la ilaha oromoo. Dabbaan badhaasoon bara abbaan kechaa jiran. No dabbaan siif fita. Niin fita koi dabbaan niin fita niin beeka gurbaadhaati. Okay. Gurbaan kuni I think kana dura illee nama fuudhee na fakkaata micoorraa argeeta akkas jirti. Jaartii biraallee waan qabu na fakkaata. Siif fita koi. Ayya fita. Siif fita koi siif fita. Narraa baas naaf aanitti hin qabini. Jidduutti namni dhalaa argee isin nama salphataa manuma tanaa numaan dubbadha karaan fareechee illee taatu amma wanni jechuu barbaade gabaabumatti
من علموتي بلاسا موديتر سيارقو تنجرا أقلم أبورا بيجالا نمت كاسن ترويه نما ساتي بلاسا موتي برقص بليز موديتر من خيا نما قبوسو Oke, gak kemana gak? Bisa. Mut nonggorin anjara na dugaan tuh. Mutu ngorin. Aka dubbanna apa fede fullo nuti. Wallahi apa fede fullo. By the way, yero da lelati nama kada barkan arkachun kaisanu. Nama kada barkan arkachun kaisanu tu sabatan wallahi billahi. Kajib dol guys. Seladi makana dabbal debse are terra tu baccu da baate. Namni wa micho tana kasun jiru. Asrata hai. Duga ta namas ni ba mi ni ba mana kanati. Dadam nu jarti tanya gurban ka jartin ta orra ganda jar. Badasa singa ba. Badasa singa ba. Dagefat badasa. Nuti qatyaman nu fi khabeenu yo abban gabbaye hayni nama narrabade jira ya saba ya dumashot nin dabe humna nadat dabe narra khabalawete hadha al dumash al hararge hadha al hararge fi fulus hararge al wahid daqiqat yatik al fulus kullu shay tokkola wannu tibay ammo malaga nama nyati malaga nyan negete iya malen nu takafal jurtu dumagi tengale meti hattu nararge dumashi takashi tabile fakam no ante bi hattu dumagi tengamiti yo malen nama rabbadu amante